jalqaba nama cabee jiru tokko manaajimentii isaatti laaluudhaa deemna. Manaajimentiin jalqabaa imerjensii manaajimentiidha. Imerjensii manaajimentiin yeroo namtichi cabe sanitti hanga iddoo wal'aansaa dhaqutti tajaajila godhamuuf. Jalqaba inni godhamuu qabu immobilaayizeeshiniidha. Sochoofamuu qabu namtichi sun. Affected partiin sun qaamarraa bakki miidhamte suni akkan sochoone eeguudha. If injured patient must be removed from vehicle before splint can be applied. Yoo namtichi miidhame suni kan makiinaa fa'aa keessa cabe taate waafaa jalatti kufee cabe taate yerooniif bakka sanii fuunu akka qaamni sun hin sochoone irraa olii fi irraa gad qabuun barbaachisaadha. The extremity supported above and below fracture site. Bakka cabxe san irraa olii fi irraa gaditti qabuun barbaachisaadha. To prevent rotation. Akka ofirra micciiramne. The injured area is immobilized by applying splint. Bakki miidhamte sun akkan sochoone eeguuf splintii kabaallaa yookaan immoo waan nama cabeerra godhan san akka qaamni kun hin sochooneef waan irratti godhuun barbaachisaa. Waan akka kaartoonaa fa'aa yookaan mukaa. The circulation distal to injury should be assessed. Yeroo splintii san irra godhan ni hidhanii eega hiitee booda garuu hidhaan sun garmalee yoo itti jabaatte dhiigni akka gadi hin dabarre ittisuu dandeessi. Saniifuu dhiigni gad dabraa jiru sun gahaa ta'uusaa ijaan laaluu qabda. To determine the adequacy of peripheral tissue perfusion. Dhiigni fageenya deemaa jiru suni qaama saniif gahaa ta'uusaa laaluu qabda. Yoo hidhaan sun itti jabaatte dhiigni waan gadi hin dabarreef yoo dhiigni gad dabruu baate rakkoo biraa dhufa. In open fracture yoonii fi cabaan sun tabanaa qabaattu taate lafeen sun faan keessaan ala baate wound is covered with clean dressing. Uffata qulqulluudhaan ashagamuu qabdi madaan sun to prevent contamination dhaaf akka hin faalamneef. No attempt to make reduce fracture in emergency room. Cabaa san bakka deebisuudhaaf yaaluun hin barbaachisu. Hanga iddoo silaatti namtichi sun wallaanamu dhaqutti bakka deebifna jaanii yaalii godhuun barbaachisaadhaa miti. Hanga namtichi sun guutumaa guututti ilaalamutti. Principle of managing fracture nama cabe tokko akkamitti wal'aananii qajeelfamni isaa maal jedha? Principilli sadii qaba. Inni tokkoffaadha reductionidha. Inni lammaffaa immobilizationidha. Inni sadaffaa rehabilitationidha. Reduction jechuun maali? Cabaa san bakka deebisuu jechuudha. Restore fracture fragment into their normal anatomic position. Bakka uumamaa sanitti deebisuudha lafa iddaan cabte san. Qajeelfamni lammaffaadha immobilizationidha. Immobilization jechuun akkan sosochoone. Hanga fayyutti akkan sosochoone dhorkuudha. To maintain reduction until healing is occur. Bakka cabaa walitti deebite san akka lammaffaa addaan hin baane eeguudhaaf wanni akkan sosochoone goonuuf. Sadaffaan rehabilitationidha. Rehabilitation jechuun cimina siika duraanii sanitti deebisu. Promote regaining of normal flexion and strength of affected part. Bakki miidhamte sun uumama siika duraaniitti akka deebitu. Cimina siika duraanii sanitti akka deebitu godhuudha. Reductionidha jennee inni jalqabaa bakka itti deebisuu jenna cabaa san. Maloonni ittiin deebisan method of reductioniin closed reductionidhaa fi openidhaa jira. Closed reduction jechuun lafee cabte takka osoo qaama biraan baqaysine akkuma jirtu sanitti walirra deebisuu jechuudha. Qaqqabatanii. Bringing bone fragment into opposition by manipulation. Harkisanii takka ammoo sosochoosanii bakka silaa isin irraa cabte sanitti deebisuudha. Closed reductionii osoo qaama namtichaa hin dhoofne. X-ray is obtained
to determine the bone fragment. Close reduction kana godhuuf dura raajii ka'uu qaba namtichi. Raajiin kaa'ee san booda eega raajiin kaa'atee booda bakka lafeen sun itti cabte adda baasanii karaa isiin itti irraachi baate eega mirkaneeffatanii booda as deebisuudha. X-ray kaafamee. Malli lammaffaadhaa open reductionidha. Open reduction jechuun qaama gubbaa jiru san dhoosaniiti san booda keessatti lafee eega walitti deebisanii mismaaraan qaqqabsiisan. Kana open reduction jedhaniini. Open reduction kana yeroo taasisan mala garaagaraatii fi meeshaa garaagaraa irra godhan. Fakkeenyaaf internal fixation kana keessatti mismaaraan hidhoosanii eega baqaysanii booda fakkeenyaaf isii irra jirtu tana yoo fudhanne wanni kuni mismaarri kuni abbaa ja'a gamanaan pileetiidhaa jira sibiila qal'aadhaa jira sibiila san irratti mismaarri lafee tana keessa gasa seena. Transverse or short oblique fracture nama qabu lafeen tun akkanatti gaduutti akkana kadhoote kana gamana qaqqabsiisan sibiila kana. Inni biirra jiru kun longi oblique takka spiraalii akkanatti shafaaxaadhaatti hamuramte tana mismaaraan walitti dhawan akkuma mukaa. Inni siirra jiru kun butterfly godhan. Lafeen tun asiinis akkana cabxee gamanaanis ni cabxe. Mismaaraan kana asiin gad dhawaniiti kana hin ol dhawan. Inni diirra jiru kun paaleetii 6 screw for short butterfly. Cabaan tun guddoon tun irraachi baateeti xiqqoon asiin kana gamana dhoote. Tanaas lafee tanarra qabsiisaniiti san booda akka isa kanaatti asiin hidhan. Kana godhan. Inni irra jiru kun meedulariidha. Lafee cabaa jidduu tanaa cabteechi baate. Gubbaarraa akkana gadoo gaditti hidhan. Segmental fracture. Open reduction jechuun suruu sarjikaaliidha. Baqaysaniiti qaama namtichaa san dhoosaniiti keessatti lafee san wal qabsiisan. The fracture fragments are reduced and the internal fixation device is formed. Meeshaadhaanii keessatti qabsiisan. Meeshaalee akka mismaaraa fa'a, buloona, shuboo fa'a kanaan hidhan. To hold the bone fragment in position. Faayidaan mismaaraa kana akkasumas buloona kana fa'aatti godhaniif cabaatan lafee san bakkatti akka qabuuf hanga isiin fayyitutti booda keessaa guuran keessatti nafu. Until solid bone healing is occur. Open reductioniin bifa kana qaama namtichaa san dhoosaniiti san booda keessatti mismaara saniin qabsiisan. Principle of managing fracture keessaa inni biraa tractionidha. Traction jechuun harkisuu jechuudha. It is used to effect fracture reduction and immobilization. Harkisuun kun egaa faayidaa lama qaba. Tokkoffaa isii cabte san bakka deebisuudhaa fi akka sochooni qabudha. Faayidaan isaa lamaan kana. Purpose isaa tokko reduce fracture jenne cabaa san deebisuu jenna. Inni lammaffaa to maintain correct alignment. Yeroo fayyaa jirtu sani lafeen sun akka garmalee hin fayyine akka wal qabattee teessu bakka sanitti qabee taa'uudhaan. And immobilize limb while soft tissue is healing. Yeroo tishuun lallaaftuun fayyaa jirtu san lafeen akkan sochoon qaamni kun bakki cabte sun akkan sochooni qabudha. Faayidaan tractionii kan biraa correct deformity. Nama akka maletti fayye isa san sirreessuudhaaf. Lafee cabxee garmalee jallattee fayyite fa'aa sirreessuudhaa fi to stretch adhesion. Warreen kottoonfate warreen bakki cabe sun qaamni sun walitti ol kottoonfatee gabaabbate fa'aa dheerisuudhaaf saniif harkisan. Overcome muscle spasm. Tractioniin tun egaa lafee harkisuudhaaf akkasuma gogaa gubbaa kana harkisuun garagara skin tractionii gogaa kanaatiitu harkifama kalloo qaamaata gubbaatan. Bone tractionii immoo
lafee keessa mismaarri kaa'ameeti harkifama lafee. Qajeelfamni sadaffaadhaa immobilaayizeeshiniidha jenna. Akkan sosochoone dhorkuudha. Maintain reduction until healing is occur. Hanga fayyutti cabaa san bakkatti qabee taa'u. Faayidaan sosochoosuu dhabuudha. Akka inni sosochooneef eksternaaliidhaa fi internal fixationiidhaa jira. Ka keessaan qaama namtichaa keessatti hidhanii fi ka ala kanaan qabaniin. Fakkeenyaaf kan ala kanaan qabaniin wantoota akka kaastii fa'a. Kaastiin jeessoodha tan nama gubbaarra diban san. Akkasumas ispiliintii, bireesii. Bireesii waan akka gumeetii kan nama kaa'an. Kaastii bireesiidhaa jira. Jeessoo taatee akka gumeedhaatti namaa kaa'an. Internal fixationiin ta keessa sanii qabdu. Buloona sani. Mismaaraa fi buloona fa'a. Kan nama godhanii lafeen sun akkan sosochoone waliin qabsiisan. Kaastii jechuun maali? Kaastiin jeessoo jechuudha. Namoonni mana yaalaa nama cabee geessanii beekarree hedduun isaa. Kaastiin sun waan adii namarratti diban sani. Rigid external immobilizing device. Waan jajjabduu garaa alaa kan qaama garaa alaa kanarra godhamtu qaamni isiin irratti dibamte suni akkan sosochooneef bakka sanitti qabdee tateessu. Parpasiin isaa kaayyoon kaastiidhaa tokkoffaan immobilaayiziidha. Akkan sochoone godhuudha. Nama cabee cabaasaa bakka deebite tokko akka sosocho'ee wal gadi hin dhiifne dhorkuudha. Inni lammaffaa to provide support and stability. Humna laaffatte takka jabeessuudhaaf yoo humnitii bakka miidhamtee sun laaffattee jiraatte kara laamshahuudhaa achi garagalte isiisan jabeessuudhaaf. To correct deformity. Jallina sirreessuu. Deformity jechuun gar maleetti anaatoomikaalii uumamaa sanirraa jallatee qaamni yooniif ka jiraatu taate isa san sirreessuudhaaf. Generally it can permit mobilization of patient. Amma bakka cabe san qofa kan sochoone dhorka malee kaastiin qaamni namtichaa numa deddeema. Kaastiin gosa hedduudhaa jira. Ta harkarra godhaniis ta miilaatiis ni jirti. Garuu faayidaan isii bakka irra godhamte san akkan sochoone dhorku. Kaastii maateriyaaliin meeshaaleen kaastiidhaa kun gosa hedduudhaa jira. Kaastiin tun gosti jalqabaa Plaster of Paris yaani POP. POP'n tuni dhukkeedha. Kaalshiyam salfeetiif keessaa qabdi jibsam jechuudha. Jibsam kana qabdi yerooniif bishaan keessa bishaanin naqan jiiteeti sanbooda wal qabattee jajjabduu taati. When with crystallization reaction is occur. Yeroo jiite yeroo bishaan irra naqan ni jajjabaatti. Oowwu keessaa baheeti jajjabduu taati. Duraan dhukkee turte. Plaster of Paris yaani. Tun amma yoonii fi bishaantuu kan dafteeti wal gadhiifti. Ni ulfaattiis ammaas Plaster of Parisiin tun namticha sanitti. Gosti lammaffaadha nam pilaastariidha. Fiber glass yaaniini tuni hammi isii hedduun ulfaatu sasalphaadha. It is advantage dries very quickly. Faayidaan isaa dafee goggoga kiiloo isaan ulfaattu. Light weightidha. It may be immersed in water without losing their strength. Osoo wal gadi hin dhiiftu bishaan keessa yoo keessallee eega namticharra godhamtee goggoydee booda bishaan yoo tuytees bishaan suni wal gadi hin dhiisisan. Akka POP sanii miti. Plaster of Parisiin yoo bishaan tokko wal gadhiifti. It may be reheated and remolded if revision is needed. Yoonii fi lammaffaarra deebi'anii godhuu hin barbaachisellee irra deebi'anii godhuu fi danda'an. Isii fiber glassii kan. Amma kaastii jechuun waan akkanaa kana. Jeessoo jechuun tana. Qaama namtichaa irratti kanatti diban. San booda hanga fayyutti kanatti ta'ani. Namni tokko yoo kaastii tanatti godhame nama jeessoon itti godhamte
Dalagaan narsiidhaa maali? Narsiin nama kanaaf maal gooti? The major nursing care of individual with caste, nama kaastiin itti godhamteef tajaajilli narsiin gootu require to prepare equipmentidha. Jalqaba meeshaa qopheessu, meeshaa kaastiidhaa barbaachisu, meeshaa qopheessuu and also assist individual care, tajaajila namtichaa kana godhudha. The area should be clean and dry. Bakki irra godhamu sun qulqullaa'uu qaba, goggoguu qaba. If the skin is abrasion, yoonii fi gogaan bakka san jiru dhoohinsa ka qabaatu taate, dhoohee yoo jiraate, should be disinfected and dressed before cast application. Osoo kaastiin sun irratti hin godhamne dura madaan sun qulqulleeffamtee ashagamuu qabdi madaan sun. Here it is better to leave it open valve. Garuu bakka takka bakka qilleensa harkattuun banaa dhiisuuf hin barbaachisa. Akka qilleensi seenuuf bakka qaamni madaa qabu san. Ensure that the body part is immobilized in desired position. Wanni guddaan narsiin gootummaas qaamni kan sochoone barbaadame sun akka bakka san irra jiru mirkaneeffachuu. The edges need to be smoothed. Qarqarri kaastii tanaa jechuun bakki isiin itti dhaabbattu tun olii fi gadiinis akka namticha kana hin dirree, akka qaama namtichaa kana rigee solloofne lallaafaa ta'uu qaba. Ismuuzii kana man dirree ta'uu qaba. To prevent skin abrasionidhaaf akka qaama kana solloofne dhorkuudhaaf. Internal fixation device must be strong and flexible. Mismaaraa fi meeshaan keessaan itti godhan suni jajjabaa ta'uu qaba. Akkasumas meeshaan suni meeshaan danda'u ta'uu qaba. Sibiilli isa godhan sun stainless steel ta'uu qaba. Stainless steel jechuun wantoota caccalalaqan kan hin danda'u jechuudha. They provide adequate strength and fatigue resistance. Kaastiin tuni cimina gayaa qabaachuu qabdi. Akkasumas yeroonii fi namtichi lafa kaa'ee tan cabne ta'uu qabdi. Yeroo namtichi yoo fakkeenyaaf harkarra godhame harkasa yeroo lafa kaa'ee ulfaatina namtichaa san taphatu ta'uu qaba. To allow healing of the fracture. Bakka cabte san akka fayyu. Manaajimentiin sadaffaa rehabilitationidha jenna. Rehabilitation jechuun jabeenya isii ka duraanii sanitti deebisuudha. Maintain reduction and immobilization as prescribed. Cabaa bakka deebite san achi tursiisuudhaan akka sosochoone eeguudha. To minimize swelling with the part. Qaamni namticha sanii akka dhiitu hiniif bakki sun ol ka'uu qabdi. Maaliif elevationiin dhiita irrisa jenne raayisii irratti yeroo laala. Monitor neurovascular status. Haala narbii namtichaa akkasumas haala hidda dhiigaa namtichaa laaluu qabu. Akkamitti ilaalanii bakka kaastiin jirtu sanii gadiin namtichi yoo qaamni isaa afaan qabbanaa'e capillary refilling time faan yoo turte hiddi dhiigaa hidhamee jiraachuudha agarsiisa. Control anxiety and pain with reassurance. Cinqiidhaa fi dhukkubbii namticha kana dhaga'amtu to'achuudha qaba. Namticha kana jajjabeessuudhaan akkasumas amma positionii isaa jijjiiruudhaan dawaalee farra dhukkubbiidhaa analgesiksii faa kennuudhaan dhukkubbii san irraa to'achuu qaba. Encouraging participation in daily living activity. Hojiilee guyyaa guyyaa godhamtu keessatti akka hirmaatu namticha kana jajjabeessuu qaba. Waan ofii godhuu danda'u akka godhu. Encourage isometric and muscle setting exercise. Sochii qaamaa akka taasisu bakkuma ciisu sanitti. Range of motion namtichi yoo deddeemuu hin dandeenyees seetiitu qaama isaa kana akkanatti ol cabsee gad deebisee qaama isaa kana sosochoosa. Sababni kana gootuuf
akka marsaan dhiigaa kun sirriitti keessa deemuuf to improve circulation and minimize disuse atrophy. Namni yoo niifi socho'uu baate qaamni isaa kun ni huqqata. Sababa maashaa kanatti hin fayyadamne san hir'isuudhaaf ispoortii sasalphaa taasisudha. Factor enhancing and inhibiting fracture healing. Namni tokko yeroo cabe cabaan suni akka fayyitu wantoonni godhan maali? Wantoonni dhorkanoo maali? Enhancing factor jechuun wantoota akka fayyitu taasisan. Namni tokko yoo cabe dafii akka fayyu wantoonni godhan keessaa tokko immobilizationidha. Yoo sosocho'uu baate bakki cabde sun. Maximum bone fragment contact. Lafeen sun yoo sirriitti walitti deebite bakki sun addaan cabde sun yoo sirriitti walitti deebite. Sufficient blood supply. Dhiigni karaa bakka cabdee sanitti deemu yoo gayaa ta'e. Proper nutrition. Nyaata gayaa yoo qabaate namtichi. Akkasumas growth hormoonii fa'a. Hormoonii guddinaa. Vitamin D dabalatee kana yoo qabaatu taate wantoota cabaan sun daftee akka fayyitu taasisan. Wantoonni cabaan tun akka hin fayyine dhorkanoo inhibiting factoriin extensive trauma. Amma yoonii fi dhadhawamaa oole bakki cabde sun bone lossiidha. Lafee yoo keessaa kutte bakka cabde san keessa lafeen ittiin deebiin ta keessaa irratti yoo jiraatte. Inadequate immobilization. Bakkan socho'in jetteen san yoo sosocho'aa oole. Space between bone. Cabaa lafee san jidduu yoo banaan hafte. Sirriitti kan walitti hin deebiin jidduu isaa san banaa yoo hafte inni biraa infectionidha. Yoo dhukkubni gubbaarraa hin qabe. Vascular necrosis. Yoo hiddi dhiigaa naannawa sanitti dhiiga geessu ka du'e taate. Wantoonni kun cabaan akka hin fayyine wantoota taasisan. Rakkooleen namni tokko yoo cabe irra dhufuu dandeessu maali? Complicationii. Early complicationidhaa fi late complicationii jira. Rakkoolee daftee dhuftuu fi tani turtii keessa dhuftu. Early complicationii keessaa lookaalii bakka cabxe san irratti rakkoon dhuftu vascular injury causing hemorrhage. Hiddoonni dhiigaa bakka lafeen cabxee jirtu bakka lafeen cabxee san jiran miidhamuurraa dhiiguun dhufuu dandeessi. Internally or externally yookaan gara keessaatti yookaan gara alaatti dhiigni irraa yaa'uu mala. Kabiraa visceral injuryidha. Orgaaniin caasaan qaamaa gara keessaatiin jiru miidhamuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo miidhame sun ta cabxe lafee mataa gubbaa tana taate bireeniin faan miidhamuu dandeessi sammuun. Yoo qoma tana gubbaarraa ka cabu taate sombii faan miidhamuu danda'a. Akkasumas bilaadarii afuuffeen fincaanii faan miidhamuu dandeessi yoo gadii tanaa cabu. Rakkoon sadaffaa damage to surrounding tissue. Tishuu naannawa isii san jirtu miidhamuu. Narbiin naannawa san jirtu. Takkaa gogaan naannawa san jiru. Naannawa lafee cabxee san jiru miidhamuu. Inni biraa compartment syndrome. Compartment syndrome jechuun hangi silaa wal qabatiinsa maashaa bakka sanii addaan bal'achuudha. Bookmaan iskeemiyaa jaaniini jidduudhatti du'aatiidhaan dhufa. Maashaa tokkoo fi tokko jidduu du'aatiidhaan jidduu san dhufa. Wound infectionidha ka biraa. Keessaa open fracture taanaan cabaan sun yoo banaa taate madaa san keessa infectionii seenuu danda'a. Nama cabee lafa isaa ala baate. Ka biraa exacerbation of underlying disease. Dhukkuboota jaraan namticha kana jiru. Dhukkuboota akka onneedhaa, dhukkuba akka sukkaraa kana fa'aa itti hammeessuu danda'a. Nimooniyaa fa'aa itti hammeessuu danda'a. Systemic complicationin rakkoon qaama guutuu keessa dhufuu dandeessu. Tokko fat embolism. Fat embolism jechuun faatiin coomni jechuun kukkurfaawee dhiigaa wajjin hidda dhiigaatii wajjin deemee qaama kana keessa wal gahudha.
Ka biraa shookiidha. Namtichi kun of wallaaluu danda'a. Toromboo imboolizimiidha. Toromboo imboolizim jechuun torombasiin kilootingiidha, dhiiga kan tare. Dhiigni kan tare dhiiga kaanii wajjin dhiigaan fuudhamee somba seenuu danda'a. Ol deemee hidda dhiigaa kana keessatti karaa cufuu danda'a. Toromboo imboolizim jedhanii rakkoolee kanaan dhufuu danda'a. Namni tokko yoo cabe. Leet kompiilikeeshiniin tura keessa rakkoon namticha kanarra dhufuu dandeessu. Lookaalii dileed yuuneeniin faan dhufa. Bakka sanarratti lafeen sun daftee walitti deebi'uudhaaf turuufa. Nan yuuniyeen walumattuu dhufuu diduufa. Bakki iddaan cabte sun walitti deebi'uu diduu. Maal yuuniyeenii akka malitti bakka maleedhaan walitti dhufu. Maal yuuniyeen jechuun jallattee fa'aa. Ka bakki iddaan cabte sun osoo hin ta'in bakka biraatiin. Jooyintii stiifnasii humniti walitti kottoonfachuu fa'a. Inni biraa kontiraakchariidha. Kontiraakcharii jechuun gabaabbachuu bakka saniiti. Walitti gabaabbata. Miilli faan lafa tuquu dide eega cabee booda. Avaaskulaar nikroosisiidha. Iddoonni naannawa san jiran dudu'uudha. Qaamni namtichaa irraa gadiin dhiiga harkachuu dhabee booda irraa cituu fa'aa danda'a. Inni biraa osteomalaayitasiidha. Osteomalaayitasiin boon infekshiniidha. Inflammation of booniidha. Sababa cabaa sanirraa booda dhukkubni lafeedhaa qabuu danda'a. Inni biraa growth disturbanceidha. Guddinni namtichaa jeeqamuu danda'a. Yookaan immoo difoormiitii qaama fa'aa hirrachuu danda'a. Namni tokko yoo cabe rakkoon boodarra turtii keessarra dhuftu isaan kana. Mata dureen lammaffaadha.